Tole sababa nagaan dhufte maqaan kee jedhama eessarraa dhufte waan waaqayyoo lafa kanatti si godhee irraa jedhan saba waaqayyoo dubbatu. Tole sangafa carraa kana kan laalte rabbi biyyaa guddaa eebbifamu galatoomuun jedha. Itti aansuudhaan immoo Abrahaam Muhammad Sayyidii jedhama. Tanan irraa dhufe Harargee Lixaadha. Tanan dhufellee immoo torbeema darbe kana. Har'aan kana wanta namni dhugaa ba'uu barbaadu tokko hin jira. Torbee darbee guyyaa facaasaa namoonni as jirtan kan agartan quba qabdu. Abboo ani Yeesoo warra beektee kana sagalee naa hime sagalee naa dhageessise isa gurri kiyyaa dhagee ija kiyyaan arge. Jangan kita lagi kita jadi kita satu dosa jangan tapi kita malu. Maal agartee maal dhageesse nu wadeessi maal irraa nu himtaa taqitaa jettan sirriidha. Dorgomeen ture dorgomeen dhufe an biyya kanaaf saaraadha akkuma gaafsa na dhageettanii agartanii sinii hime homa fira qabu maatii qabu waldannee baanee Yeesoo kana isa jireenya dagana barbaada jedhee dhufe malee hojii barbaadu dhufne Adaamaan Shaashamanneen Arsiin Harargeen naqatanii dadhaban hin fedhu jedhee dhufe. Akkasuma an garuu barbaadeetti Yeesoo na barbaadee haa ta'u akkuma jedhegaa kakuun bubbultullee tutturtullee karaa turtullee obsa. Yoo obsaan obsi dhagaa fe'amiti warqeen iyyuu gubattee maal taateeti baati tolli akkatti hin jiru. Kanaaf iyyuu deeggarta gaafa salaasaa as sagantaa dhufee namni waaqayyoo kan ta'e Pirofeet Miikii naaf kadhatanii an naa kadhannullee hin jenneen Yeesoo warra beektee kun utuu itti himatiin namatti hima. Gammachuu keessan kan ammayyuu galataa fi isaan keessan walitti buusaa fi gooftaadhaaf galata. Kana naa godhi ati nama waaqayyooti jennee itti himanne. Agartanii yoo taate dhugaan isin baa achi ta'aa ture. Maal hojjetta ati? Mee akkas har'aa kaasee de inni na hidhee hundumtuu. Maal jedha beektu namni dhugaanis hin jiru gooftaan dhugaadhaafis namaafis dhaabataan jiru bakka lahumaa mana waaqayyoo keessa kanaan booddee dhaabadhu waaqayyoo furmaata naa kennuu dide dammin naa laalchuu dideedha. Diyyaan iyyuu ture gaaftu diyyaan itti kan namaati buddeen namaa nyaatu jee caljeedhaa ture ni qabalamee arrabaan jiru garuu sagalee biyyaa gurra biyyaan sagalee adda baafataa jira. Sagalee kun garuu biyyuu malee garuu hin jajjaru jedheeni. Haa ta'uuti asitti ani itti himanne nama waaqayyoo kanatti gogoonni gaddiigee ol diige rabbi. Ali mati lima kita tu mati ko tangkit gede tu nanti nampi aku Yesus ni bente tu kali apa dia tu ada nanti cerita dan serba kete dewa mari kita lihat asal dari bagi naga Yesus berbente isa bakal agar itu nama Buddha Amin amanah jira bakka biyya kanatti
amanee amana tokko ta'ee jiraachuun barbaada garuu haalli jiruu jireenya darakkisaa Yesuus waliin amanadhee maatii irraa adda bahee maatii waldhabee isa garuu na gargaara gadi abdii qaba ani baradheera akka nama tokkotti gadi guyyaan dursa jedhee wanta dhiiseerme guyyaa irraa qabatu isin nama beeksisitti moo balbala hojii dara afurri keessi yaadni keessi jireenyi keessi karaa kamiin booddee ittiin deema mee sochi garagalitti harka kee ciituudhaan qabuuti taayiroo jedhi jedhi taayiroo waaqayyo jedhu har'a naqamtee keessa waa'ee keessatti ne waa'ee goosnatti ne inni cabuu sheesseera dabalii akkasa dhaabii naasaataa jiru naasii kennee neta harka keessatti naa qabu nama kadha tinaa qabu maatii baay'ee argee maatii mana keessanii nagaa tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan kudha tokko maatii kana hundumaaf furmaata eegee hidhaa isaanii hiikee akka gooftaa akka isaan deebi'anii ajaja baase. Waan ta'e argaa of jedhee Jangan sabab anak tadi juga wajib bina beberapa ini akan dibuat cerita kita punya aku ada tengah-tengah negara yang berada ini nak datang nanti apa dia tak boleh rapor tu tak cara Bilisa bagera anfayera karate argete bilisa bagera anfayera karate argete anfayera abang ini masih sendiri kalau itu abang tuh berapa ya sudah harus tuh anak tidak di sini tidak ada lagi asin bede arti gale nangkabe fae jadi Haleluya. Ishe mau diojek. Ada yang ngamusa. Ishe kan itu? Ishe kan lo itu fade ishe man. Ishe bakal merah ini. Siapa ini? Ya ummata Wallagga isinin jaalladha isinin kabaja isin ummata eebbifamaadha eebbifamtanii isin ummata biraa biyyuu eebba qaqqaabanii jirtanii waan qabdanii qabdanii hundatu abbaa biyyuu ta'aa jirtu ofirra dabartanii isin baay'ee isinin jaalladha isinin kabaja haadha dhuga barcuma gaarii teessanii buddeena gaarii teessanii nyaataa jirtanii hin kofaltan miti isin kofalchiisa garuu rakkatanii isi hina agarsiisan rakkadhaan jedhu haa ta'u miti namni waaqayyo na yaamanii na dubbatan kana dura bakka tokkotti illee kadhadheen ture akkuma na dhufe kana ergaan kun lama taate inni mirkaneeffadhe san booda ati naan jedhan hojiillee ni argattaa jedhan hayyeenyeen ka argattuyyuu guyyaan tun torba naan jedhan torba keessaayyuu takka fittee taataadhaati naan jedhan jaamiti guyyaa ja'a utuun guutin kalee galgala utumaan as keessa ijoollee jawwaru beeksisni bahee ijoolleen naa bilbilanii
Aboo tura mate dabarte nanja maal jennaan dorgommii tokko dorgommeen ture haataa kun dorgomeen garuu rabbi haataa kun jenne ta'e jedhee tanaaf iyyuu wanta amma kudha torba itti laffa'ee rabbi naa dubbatee utuu turiin bubbulee battalumatti naaf godhe warri naaf ta'e immoo isin qaaba galateeffata keessaa walitti buusaati. Kami namni waaqayyo guyyaa deeggarsanii guyyaa torba asitti si jedhanii isa guyyaa torba ayyuu guyyaa tokko har'a cabeera si jedhanii akkuma jedhanii utuu guyyaa torba sun iyyuu hin guutinii carraa kan argattee jechuudha. Carraa kan argattee kan argattetti iyyuu immoo sadeessoo irra jira an sadeessoo miti darbuuti jettiin gammadaa rabbi dura naansee baay'ee natti tolee haa ta'uti wanta isiniin jechuu barbaadu hojii argachuun birqii miti isinii hima isin jechi keessan aboo qaba kanaaf iyyuu ka hojii kana arge rabbiin naa galateeffatu lammata immoo argatuu miti akka na nyaachisu naaf galadha galateeffadha Harka keessa walitti buusaa gooftaadhaaf galata fidaayyuu kana gooftaan si harkisu saba kanaafillee waan dhaamtu yoo qabaattee amantii keerra. Wanta dhaamu yoo jiraatu saba Wallaggaatiif isaan haadha kiyyaa, abbaa kiyyaa, guddaa kiyya warra hafuuraanis fooniinis fagoo deeme manni Wallaggaa isiniin jiraanne isiniin bubbulle bakka namni yaatiin rabbi waan hin ta'in wangeela kana itti qalamtanii itti hiiddanii reebamtanii jibbamtanii nu biraan geettan garuu sun gaariidha akkuma nafsa Oromoo keessatti waatara waa malee gaarii mudaa hin dhabu jedhan ifama naa godhaa yoo ta'u godhee ta'e of na galchaa waan ibsuu takka jechuun barbaada innis maal yoo jedhee isini ummanni keente Yeesoo kana hiyyaama godhattan yaammattan amma isin dhagaa yaammattan amma dhufa miti dhuga ani garuu abuyyeedhanaaf hiriyaa miti dhugaan jedhe utubaa sabni akka dhagaattee uummattii taphatta isin akka waan dhaaltanitti mana waaqayyo keessatti guddattanii qofa agarta waan ta'eef ani immoo battalaa malee battalatti naa ta'e kanatu na ajaa'ibsiise cabna ajaa'ibsiisu kanaafuu fakkannaa xiqqoo tokko waan agartte sagalee biyya garuu buna yaamullee hin taatu. Galata fidaa harka keessa walitti buusaati. Sagalee biyyallee buna yaamuuf hin taatu xiqqis daqiiqaa kana isin irraa gargaarta hagan irraa isin hima isin irra naaf hin galle garuu akkuma ati tole himan gammadeedha waan biraatiif baay'ee qabu duwwaadha duwwaa walitti gammada yeroo warra beentee tokko irraa ta'u duwwaa irraa fa'a kanaafuu warri faarfattan sagalee dansaa qabdan na uffachaa Yesuus tubalee humna booniti kanaan dubataa Yesuus tubalee humna booniti kanaan dubataa Abdicha walitti buusaa.